Ebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatu. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu kun qophii faana goota. Qophii faana goota keenya har'aatiin yaada waggoota 200 ol kan ta'u gara duubaatti isin deebisnee Oromiyaa dhiyaa godina Jimmaarraa kaanee Jarmaniitti isin imalchiisna. Kan isin faana turu ani Odaa Abtaamooti. Hanga xumuraatti nu hordofa. Ebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu. Barri isaa bara itti ilmi namaa akka horiitti gabaa baafamee gurguramu ture. Bara daldala garbaa bara 1820 keessa taatee bara sanaa keessaa kan dhaloonni dhalootatti daddabarsaa asiin ga'e. Inaa shamarree Oromoo tokko addattiin isiniif seenessa. Miidhaginni ishee qalbii nama hundaa kanate. Simboo qabeettii intala Oromooti. Bareedina ishee ibsuuf jechi kan nama anqatu faara toleettiidha. Har'allee miidhagina ibsuuf namni ishee fakkeenya kan fudhatu moodeeliidha. Qalbii warra adii kan boojite kuulamtuu fi hawwattuudha. Bara 1837 akka lakkoofsa Awurooppaatti sirna bulchiinsa mootii Muhammad Alii keessa biyya Masriitti gabaan garbootaa magaalaa Kaayirootti gaggeeffamaa ture. Bara sana keessa ilma warra mootii lammii Jarman kan ta'e Herman von Paakler kan jedhamu daawwannaaf biyya Masrii deemee ture. Magaalaa Kaayiroo gabaa garbootaa keessa utuu deemee daawwataa jiru shamarree bareedduu tokko argee miira rifaatuun dhuunfatame. Miidhagina shamarree kanaa dinqisiifatee ishee bituufis dirqame. Maqaan shamarree kanaa kan maatiin ishee akka aadaa fi duudhaa Oromootti baasaniif Bilillee ture. Kan dhalatte Oromiyaa dhiyaa godina Jimmaa bakka Gummaa jedhamutti. Bara 1835 naannoo dhaloota isheetti lolli waliinii baname. Lola sanaan abbaa fi obboleewwan ishee 6 ni ajjeefaman. Ishee fi obboleettiin ishee ammoo booji'amanii garbooman. Obboleewwan lamaan kun gara Gondoritti fudhatamuun achittis gargar ba'an. Deebi'anii carraa wal arguus hin arganne. Bililleen Gondor irraa turtii muraasa booda gara Sudaan magaalaa Kaartuumitti geeffamte. Achirraa ammoo biyya Masrii magaalaa Kaayirootti dabarfamte. Paakler akka barreessetti shamarree kana garboota biroorraa adda kan taasise isheen uffata aadaa biyya naannoo itti dhalattee fi faaya adda addaa qaama ishee irratti uffattee jirtuun argeeti. Kunis akka isheen reefuu gabaa irratti gurgurtaaf baafamte kan agarsiisudha jedhe. Garboonni baay'ee yeroon isaan gabaa irra oolan uffata naannoo isaan ittiin dhufan hin qaban. Garboota aaraa fi garboota moofaa haala kanaan addaan baasanii ilaalu turan. Shamarreen bareedduu fi qalbii namoota hedduu rarraaste kunis maqaan gabaa keessatti ittiin beekamtu Ajjimee jedhamtus kan isheen ittiin moggaafamte Maayibuubaa jedhamti. Eegni maqaa Maayibuubaa jedhus afaan Oromootiin jaallatamtuu jechuudha. Biyya Masriitti Paakler erga Maayibuubaa bitatee booda ishee waliin biyyoota garaagaraa deemee daawwataniiru. Yeroo kanatti Maayibuubaan yookaan Bililleen umuriin ijoollee taatus bilchina sammuu fi akkaataan amala ishee umurii ishee waliin wal hin madaalu. Miidhagina ishee irratti ogeettii fi hubattuudha. Kanarraa kan ka'e Paakler utuma haadha manaa qabu jaalala Maayibuubaatiin gaadi'amee booji'ame. Maayibuubaas guddifatee haadha manaa godhachuuf murteesse. Paakler daawwannaa isaa keessatti biyyoota kanneen akka Paalestiin, Sooriyaa fi Istaanbul wayita deemu Bilillee yookaan Maayibuubaatti uffata loltuu dhiiraa uffisee wajjin imala ture. Sababni isaas biyyoota kana keessa Maayibuubaa waliin deemuuf isheen garba jedhanii waan irratti ka'aniif sodaatee loltuu fakkeessee ture kan waliin deemaa ture. Wayita daawwannaa godhanitti yaanni Maayibuubaan iddoo tokko erga daawwattee booda kennitu
baay'ee isa ajaa'ibsiisa ture. Amalli ishee kun amala cimaa Baakilar yeroo Awurooppaadhaa dhufu qabu akka jijjiirratus godheera. Kanaaf Baakilar yeroo tokko nama dhugaan wajjin jirtu wajjin ooleen yeroo baay'ee booda nama dhugaa ta'e jedhee barreesse. Baakilariif Mahbuubaan daawwannaa isaanii magaalaa Viyeenaa biyya Awustiriyaatti godhatanii turan. Ilmi warra mootii Herman von Baakilar kun Mahbuubaa qondaaltota olaanoo hedduu wajjinis wal barsiisuuf yaalee ture. Ilaalcha qondaalota kanaa waan sodaateef isheen intala mootii biyya Absiiniyaadha. Guddifachuuf biyya kana fide jechuudhaan isaan go'omsa ture. Mahbuubaan akka aadaa fi afaan biyyattii barattu mana barnootaa magaalaa Viyeenaa sanatti galchee ture. Mahbuubaanis hawwii afaan barachuu waan qabduuf ji'oota muraasa keessatti afaan Itaalii barachuu fi dubbachuu dandeesse. Turtii muraasa boodas biyya Awustiriyaa irraa gara biyya Jarmaniitti imala godhan. Biyya Awustiriyaatti kabajaadhaan jiraatan iyyuu malee biyya Jarmaniitti garuu Baakilar intala gurraacha jaallachuunsaa baay'ee qeeqamaa ture. Haadha manaa Baakilar kan duraanii Mahbuubaan yookaan Bililleen akka biyya Jarman hin seenne kan barbaaddu turte. Mahbuubaan masaraa mootii seenuunis safuu biyyattii cabsuu akka ta'etti ilaalama ture. Ilmi warra mootii kun immoo tasuma ilaalcha namootaa fi qeeqni inni argataa ture jaalala inni Bililleef yookaan Mahbuubaaf qabu dabalaa dhufe malee hin hir'anne. Bara 1840tti Mahbuubaan biyya Jarmanii erga seentee booda nama Oromoo kan akka ishee gurgurame Hooshuu Aagaa jedhamuun wal bare. Hooshuu Aagaatiin erga wal baraniin booda maqaa maatiin ishee baasaniif Bilillee ta'uus itti himte. Bakki dhaloota ishees Jimmaa iddoo Gummaa jedhamu ta'uus dabalataan himteef. Hooshuunis Bilillee wal baruu isaatti gammadee nama biyya Jarman kan afaan Oromoo qoratu Kaarl Toosjeek jedhamu waliin wal barsiise. Toosjeek ammoo afoola Oromoo weedduu garaagaraa fi seenaa tokko tokko Bililleerraa odeeffatee barreessee galmeesse. Waan akka tasaa ji'a Agayyaa bara 1840 Bililleen dhukkuba sombaatiin qabamtee dhukkubsattuu taate. Fayyaa isheetti deebisuufis masaraa warra mootii Herman keessatti doktorri akka fayyaa ishee yaaluuf qacarameefii ture. Yeroo sanatti Herman Baakilar dhimma dhuunfaaf magaalaa Berliin deemee ture. Haa ta'u malee odeeffannoo waa'ee fayyaa Bilillee doktoricharraa yeroorraa gara yerootti argataa fi gaafataa ture. Ta'us garuu tajaajila yaalaa utuu argataa jirtu onkoloolessa 27 bara 1840 Bililleen masaraa warra mootii Baakilar keessatti boqottee addunyaa kanarraa du'aan godaante. Bililleen lubbuudhaan dabartus seenaan ishee dhalootarraa dhalootatti daddarbaa jira. Weellistoonni Oromoo tokko tokkos Bililleetiin weellisaniiru. Isaan keessaa weellisaa Kadir Martuu akkas jechuun sirbeera. Nagatte mitii Mahbuubaa, nagatte mitii Bilillee, nagaan gali biyya keetti, garuu Mahbuubaa naa jirtu kan koqeen qabbanooftee tapha siisan na barsiistee wayi garaanarraa murattee kunoo deemuudhaaf kutattee jechuun bifa hawwataa ta'een weelliseera. Iddoon awwaala Bilillee biyya Jarman magaalaa Muuskaatti argama. Bakkeen awwaalcha ishees waggaa waggaan namoota miliyoonaan lakkaa'amaniin daawwatama. Akkasumas biyya Jarmaniitti muuziyeemii Baakilar keessatti seenaan Bilillee yookaan Mahbuubaa akka dubbifamuuf kaawwamee jira. Inni biroon barruuwwan garaagaraa xalayoota bara sana barreeffame hundi muuziyeemii Baakilar keessatti argama. Seenaan Bilillee yookaan Mahbuubaa kana fakkaata ture. Isinitti himuudhaan kan isin faana ture ani Odaa Abtaamuuti. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Eebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaaf seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin